waamicha hiriiraa jiraattota magaalaa Toorontoo fi naannoo ishiitti argamtan hunda waldayna hawaasa Oromoo jiraattota magaalaa Toorontoo fi naannoo ishiitti argamtan kanneen quuqama lammii qabdan hundaan koottaa waliin taane sagalee uummata keenyaa dhageessifnee dirqama Oromummaa baana jechuudhaan kabajaaf ulfinaan waamicha isinii dhiheesse. Guyyaa Kamisaa Maarchii yookaan Bitootes 29 bara 2018 Yaroon waaree dura sa'a 11 eegalee hamma waaree booda sa'a takkatti. Iddoon ka'umsaa Queens Park. Iddoon xumuraa 360 University Avenue Councilor Amerikaa fuula dura. Hin dagatinaa dirqama Oromummaa bahuun boqannaa sammuuti. Waldaa hawaasa Oromoo Toorontoo fi naannoo ishii horaa fula.